obboleettiin keenya tokko gaafii na gaafatte gaafii ishee immoo koomentii ishee walumaan haa dubbisnu jechuudha. Viidiyoon kalee malee dheengadda hojjedhe waa'ee yeroo boqonnaa keessanii maal hojjettu mee warri yeroo boqonnaa keessanii jechuudha. Mana madaamii keessatti maal akka hojjettan isin gaafadhee ture. Akkasuma obboleettiin keenya tokko ka gaafii na gaafattee turte jechuudha. Amma garuma gaafii isheetti deemna jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu kana obboleettii keessa nagaa guutuu qaba galata waaqayyo isin jecha egaa hordoftoota kiyya ka warroonni mana kiyya faaraa taatan chaanaala kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa nu jajjabeessaa isin jedha warri jajjabeessaa tanis galatooma ulfaadhaa ijoolleen si jaalannaa galatoomii hojii bareedaa qabdaa hojii bareedaa hojjechaa jirtaa si dinqisiifannaa osoo daa'ima guddistuu akka jettan hedduu takka galatooma ulfaadhaa namni kaayyoo qabu kaa waanuma hunda obsee darba waan ta'eef namni walumarraa waa babbarachaa deema jechuudha. Galatooma ulfaadha. Egaa ka garuma gaafii kootitti isinii deebi'a. Obboleettii keenya tokko maal jettee na gaafatte akkamii lubbuu baga nagaadhaan dhufte. Ani reefuma yaaluu jalqaba baay'ee salphaadha. Garuu madaamiin koo sodaadha. Hojii koo xumuree ergan xumuredhe yoon dhahee rakkoo qaba jettee na gaafatte jechuudha. Obboleettii keenya eetu na gaafate jechuudha. Waa'ee maalirratti na gaafatte waa'ee yeroo boqonnaa qabdan maal akka hojjettanii jechuudha. Akkasuma obboleettiin keenya na yaalaa jira garuu madaamii koo sodaadhe maal rakkoo qaba yeroo boqonnaa kiyyaa yeroo kilaasii kiyyatti galee yoon dhahee rakkoo qaba jetteerti. Obboleettii koo rakkoo takka hin qabu. Isheettiin agarsiise yaa'u jechuun namni tokko kan inaafu jira waan ta'eef ati kilaasii keetti gadi hin baasini. Yeroo kilaasii kee seente namni akkuma seenan hirribni nama hin qabu dhugaa dubbachuuf akka kiyyaa taatan hirribni akkuma seentanii isin hin qabu kilaasii keessanii. Gifaa bilbisaati tokko hin turtu jedhee yaada. Namni sa'a lamallee turu hin jira. Sa'a tokkollee kan turu hin jira jechuudha. Walakkaas kan turu hin jira. Akkuma akka jechuudha. Hanguma sanitti wanta fakkeenyaaf amma erga jisiree kana hojjetteen boodatti obboleettii koo hanga sani marsaa 2 marsaa 3 marsaa 4 hin ooftaa jechuudha. Hin ooftaa kilaasuma keetti gadi hin baafattu yeroo raftu lukkaawwattee biraa deemta. Kanaan booda gadi baatee ishee afoottiin dhayinii ishee afoottiin agarsiisanii qaabeetii yeroo dhadhuu yeroo hojii keetti bakka sanitti hin dhaqini malee yeroo kilaasii kee ta'e rakkoon qabu dha'uu dandeessaa isheettiin agarsiisanii madaam takka hiraaftutu jira waan ta'eef isin jedha obboleettii koo hin dandeessa rakkoon qabu yaali baay'ee salphaadha dhugaa rabbi hojjedha maaliif gaafa hojjette harki kee harkuma keenya kana keessa jira wanti hunduyyuu jechuudha wanti hin jirre hin jiru jechuudha harka keenya kana keessa jechuudha numatu sinfaadha fi bakka oduu tokkoof malee osoo hojjennee waa hundumaa hin beeknaa jechuudha wanti hin beekne hin jiru jechuudha kanaaf hojjedhu sin jedha obboleettii koo rakkoo takka hin qabu kilaasuma kanaaf obboleewwan koo hojjedha isin jedha rakkoo takka hin qabu kilaasuma keessanii hin baasinaa malee hojjedha isin jedha. Akkasuma immoo yoo gaafa isinitti toluulee dhabe wanta isin irra deddeebi'ee yaalitti gaafa biyya kee galte hin hojjettaa jechuudha. Warroonni hin beekne illee barachuudhaa fi viidiyoota garaagaraa viidiyoota jisiraawwan garaagaraa ilaalati gaafa galtan hin barattanii jechuudha biyya keessan keessatti. Akkasuma immoo obboleettiin keenya tokkollee kirrii eessaa argattaa naan jettee namatu na gaafate gaafii kanallee kirrii eessaa argattaa naan jettanii jiksanii maktaba yookiin immoo iddoo meeshaaleen barnootaa itti jiru akkasuma bigaalaa garaagaraa keessa hin jira. Suuqota garaagaraa keessa iddoo bakka meeshaa mana barumsaa itti bakka daftaraa maali bakka qaba hundi isaatu akka biyya keenyaa sanii mutul keessaa miti. Kanaaf wanta akkasiitti hin argattanii guutee jechuudha. Yoo lakki immoo isan barbaadnu jettani shi'een irra hin jira xalabadhaa warri shi'een xalabachuu barbaadani shi'een irrallee hin jira xalabadhaa isin jedha hin jira kirriinis kirooshiin sanata barbaadatu jira jechuudha xalabachuu dandeessanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi anuu yoo waan inni duraan akkatti hin beekne malee isaa waanuma shi'een irra jiru namaan nu bita kana nu bita suuqii nu geessaa maaltu suuqii nama geessisiis shi'een buufattanii banattanii bitachuu dandeessan dhugaa rabbi jechuudha. Akkuma barmarjaannootitti banama waan ta'e lakkoofsa keetiin banattee iddoo jirtu san hundumaa bakka itti jirtu lookeeshinii bakka itti jirtu si gaafatu akka bakka kanaan booda waan barbaadan achirraa xalabachuu dandeessan. Kanaaf isaan yaa'u inaaffaa qabu waan ta'eef si geessus hin danda'ani shi'een irraa xalabadhaa ijoollee shi'een beektanii buufattanii banattanii akkasitti keessa sottanii jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Yoo barbaade yoo nu maxxanse shi'een jettan isiniif maxxansa jechuudha. Injira wanti irraa dhabame tokko hin jiru kafana uffata ta'e wanti barbaadde wannuma ati barbaadde irraa xalabattee
barbaaduwaan bayi fakkeenya biyyaanin galadhaa kafana kiyyaallee jettee caamaa kiyyaallee jettee waan barbaadde xalabachuu sa'aatii waan barbaadan xalabachuu hin dandeessanii jechuudha sheen irraa maaliif dhugaa dubbachuuf hiiqaan bareedu sheen irraa hedduutu jiralleedha gatiin illee gatii madaalawaadha hiiqaan isaanillee hiiqaa babbareedudha waan argee jiru jechuudha hedduu babbareedudha hiiqaan isheellee akkuma sanitti sii fidu jechuudha akka barmaajii kaawwaniitii yuumati jechuudha kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuu jaaladha. Kanaaf itti fayyadamaa isin jedha obboleettii kooyi atillee kirrii achirraa fudhachuu hin dandeessaa yookiin immoo yoo jarri keessu geesse iddoo kana nageessaa khiyaaxa jedhiti khiyaaxa iddoo khiyaaxa nageessaa jedhin kirooshii immoo kirooshiin jedhamtu fakkaate garuu beekuun isaanii hin laaltaati jechuudha guute suuraatti agarsiistaa suuraa yoo barbaadde suuraa akkasii kirooshii akkanaa jettee jechuudha yoo barbaadde immoo isiniif hin ergaa shi'een irraa illee buufachuu dandeessa waan hundi isaatu hin jirre waan jara kana gabbartan hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf. Yoo manni keessan badaa ta'e jechuudha isinii fidu rakkoo hin jiru isiniin jedha. Kanaaf ogummaa hojjechuun ofii keetiif kanaaf bareedina mana keessatti bareeffattan malee waan biraati miti. Akkasuma immoo qarshiis argamuu danda'a gaafaati wanta kana hojjette qarshiillee hin argamaa jechuudha. Qarshiidhanis argachuu dandeessanii jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf kan ijoolleen qarshii amma fakkeenya daantiliin takka akka meeqan dhaamtu beektanii dhugaa rabbii hedduu hedduudha bar biyya keenya keessatti mee gaafadha. Mega fadhaa dhugaa rabbii hedduu hedduudha jechuudha biyya keenya keessatti akkasuma kan waan ofii keenyaa beeknu waan ta'eef bakka barachuun bareedudha jechuudha dhugaa dubbachuuf osoo biyya jiraadhaani kafana hodhaallee nan baradha jechuudha sisterii koo hin hodhiti waan ta'eef nan baradha jechuudha akkasuma immoo kashinii jalatti hojjetan hin beektanii miti waan hundumaa kan hojjetan isallee hin hojjetti kama ishee jalaa baradheenaan illee shuma jalaa baranne daantilii kanas yookiin ijjisara kanallee isallee isii jalaa barachuu barbaada jechuudha gaafa galetti garuu akka isheen na barsiistu abdiin qaba barachuu fedhiin qaba jechuudha kafana hodhaallee jechuudha isheen hin hodhiti kafanas hin hodhiti ijjisara waa hunduma wanti ishee wallaalta xiqqsii asoola harkaan ta'e makiinan ta'e wanti isheen hin hojjennan jiru sisteriin koo jechuudha hedduu takka bakka ogummaa hedduu qabdi jechuudha. Ogummaa waan akkas waaqayyoon uumama kana ijoolleen nama gizee tokko nama kenname waan ofii keetti ogummaa wayisitti gadi fe'a. Kanaaf waaqayyoo kenneef natti fakkaate bakka waan ishee wallaaltee hin jirtu jechuudha wanti ijjisiraa jedhame waan takka amma akkas wayirra laaltee agarraan akkasuma dhooftee jechuudha bakka na ajaa'iba jechuudha. Kanaaf gaafa nuti dadhaboo ta'uu baannee waan kana hin goone jenne hin hojjettanii kanaaf hojjedhaa isiniin jedha hojjedhaati mana keessan babbareeffadhaa dubartii immoo mana bareedaadhaan torti akka dhiiratii nuti dubartii manni ishee bareedu qaba kama torban irra afte soofarra kan torban irra afte ganaamas torba ishuma miicitee ishuma irra afoo osoo hin taane torbanitti gizee tokko qayyartanii aynetaadhaan ofii keessanii dhaattanii mana keessa fa godhachuu dandeessu jechuudha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha maaliif kalaas harka kee keessa jira waan ta'eef jechuudha kanaaf dubartiin mana bareeffachuudhaan tolti kanaafuu ijjisiraa itti dhaadhaati fataa jedhaayi akkasuma barachuu barbaadan taanan viidiyoota hojjetamuun guute jechuudha ijjisiraan daantilee hojjetamu laalati akkasitti baradhaati hojjedhaa isiniin jedha waanuma tokko yoo yaalte wanti si dhibu hin jiru nuti garuu sammuun keenya bakka arrabaa bakka waan taanitti jechuudha bakka arrabaa bakka amantaadhaan wal qoodanii kutaadhaan gandaa wal qoodan kanatti akkatti labalabam garuu waan barumsa qabu tokko hin hojjennu jechuudha lamma dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo nama akkatti hojjedhu ofii kooti hojjedhu kana namni ilaalu hin jiru baay'ee ilaalan garuu tukii ta'e achirraa waraabdee fidee hedduu si ilaalu jechuudha kanaaf viidiyoo tallee viidiyoo akkanaa daawwadhaa malee viidiyoo akkas ta'e beluun jaalate beluu ganee kana faa maal ani waan akkasii kana faa maaliif akkasitti akka laaltan hin beeku waan irraa barattan hin jiru bara nakkas Inna kanaafiyyu bo isin galatoomaayi warri naaf daawwachaa jirtan hedduu takka galatoomaa isin jedha. Kanaaf waan barumsa qabu irratti xiyyeeffannaa keessan godhaa isin jedha. Viidiyoota barumsa qabu irratti xiyyeeffannaa godhaa yeroo baay'ee akkasuma janajjanaa faayidaa isin qabu dhiira janajjantee asii achi deemtee faayidaa isin qabu garuu kan faayidaa guddaa isin qabu barumsa akka irraa argattu gorsa garaagaraa akka irraa argattu isatuu barumsa isin qaba jechuudha. Eebelu wal fuudhee eebelu walii kee eebelu jaalate sobanii isaanis warroonni akkasii miidiyaa guddifachuudhaan malee waan barumsa qabu tokko isin dabarsan. Sitti fayyadamuudhaan malee dhugaa rabbi dubbachuuf amma laayivii nama tokkoo jechuudha. Eenyu jaalate eenyu hiikee kana isa jala nama 2,000 3,000 taa'ee dhaggeeffata. Homaan wanti takka waanuma faayidaa qabu tokko hin agartu hin argattu irraa
Anjala teechitu mataabtaabii gootu malee garuu gaafa keessattuu gara Facebook tuktuk yennootiin YouTubetiin Facebookidhaan wantoota baay'ee barattan maaliif laayivii namaa jala oolurraa deemtee Facebook irratti waan adda addaa waan gorsa bareedduu daddarbu baay'eetu jira doktoroonni beektonni hayyoonni waan adda addaatu jira barachuu dandeessa akkasuma immoo YouTubeota gara garaati irratti YouTubein baay'eetu barumsa kan kennu kan irraa waa barattu gara YouTubein hedduu jira jechuudha kan ijoollee gorsa si kennitu kan immoo ogummaa gara garaa qabanii irraa barattu kan gorsa gara garaa irraa argattu kan anillee waan akkasii jettee argattu kan yeroo galtee fakkeenyaaf yeroo biyya ormaa jirtu maal akka hojjetan ijoolleen akkasii biyyaa jabarsan hedduutu jira wantoota akkasii lallaalladhaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kuni dhaamsa kooti adarra keessan isiniin jedha wanta hin taane irratti yeroo keessan gubuurra wanna siif ta'u wanta si fayyadu irratti yeroo kee gubuu si jechuudha. Nakkas isiniin jedha isiniin gorsa. Kanaafi warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatanii sabskraayibii gochuudhaaniin nu jajjabeessaa warri jajjabeessaa ta'es galatoomaa ulfaadhaa akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deemnetti viidiyoo kana tirsii gaarii.